akkam jirtan nagaa keessanii እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ harrammoo waan ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira akka isin na hordoftan abdiin qaba bakki kun bakka murtaa'aadha bakka isin beekuu qabdan afaan amaaraa warri barachuu barbaadan iddoon kun iddoo murtaa'aadha bira darbuu waan hin danda'amne jechuukooti fidela afaan amaaraa keessatti baay'een keessan haa huu yeroo lakkoofnu warra gubbaarraa kana xumurreetii kallattumaan gara hima ijaaruu gara jecha ijaaruutti gara waa'ee sagalee qo'achuutti deemtu garuu isaan kun murteessaadha kana barachuuni kanaaf viidiyoo kana warri karaa YouTube jirtan subscribe gochuudhaan kan karaa miidiyaa hawaasaa kan jirtan immoo share gochuudhaan namoota biraan gaha namni akka baratu godha amma dhumaatti immoo dhaggeeffadhaa ገለቶማ በደንብ ስሙኝ በአማርኛም በኦሮምኛም ያወራውን ቀጥላለሁኝ ይሄ ባለ ድርብ ድምጽ ፊደላት የሚባሉት የአማርኛ ፊደላት በጣም የአማርኛን ቃላት ለመጻፍ ወሳኝ የሆኑ ስለሆኑ በደንብ ተከታተሉኝ አብረን እንቆያለን እጋ ጀርኩም ማጀደሙ ባለ ድርብ ድምጽ ፊደላት ማጀቹudha qubeewwan abbaa sagalee dachaa jedhamu qubeewwan abbaa sagalee dachaa jedhamu sagalee dachaa amma afaan oromoo keessatti qubeen dachaan qubee irmootu dachaa ta'a malee sagaleen tokkodha waan kana afaan oromootiin siniibsuudhaaf nan jaaladha mee sniifan barreessaa jechuukooti afaan oromootiin haa yaalu amma qubeen afaan oromoo isheen kun afaan oromoo keessatti kallattumaan aa jennee dubbisnaa akkuma isin beektan kanaan dura aa jennee dubbisnaa miti aan tuni kunillee baadhaa kunillee caadhaa salphaadha normaal amma qubeen dachaan tokkos caadhaa fi haa ta'e osoo wajjin jiru chaan kun amma qubee tokko qubee dachaa tokko jechuudha garuu qubee dachaa akka sagalee tokkotti dubbifamu jenna akka afaan amaaraa moo faallaa kanaati maa jechuudha tokkichuma kanatu fakkeenyaa kun jalqaba dirib dimts ያላቸው ጀዳ ሰገሌ ደቻ warri qaban dirib dimts ያላቸው ፊደላት 22 ናቸው ዲግደም ይለማሳን ባይን ሳኒ afaan amaaraa keessa kan sagalee dachaa qaban ዲግደም ይለማዳ mee sagalee dachaa jechuun dirib jechuun dachaa jechuudha dimts sagaleedha dirib dimts jechuun sagalee dachaa jechuudha qubee dachaa sun taane sagalee dachaa jechuudha amma gaa isheen jalqabaa kun maa jedhamti isheen jalqabaa kun lo'aa jedhamti lo'aa kophaadhuma isheeti bar akkamitti akka afaan oromootti fudhannee luudhaa fi waatu jecha tokko jedhi fudhu kana akka jechaatti fudhadhu malee akka qubeetti fudhachuun ulfaata lo'aadha kun lo'aa isa kana afaan amaaraatti osoo barreesse maal ta'a amma lo'aa ta'a akkana ta'a lo'aa egaa fidelli isheen kun kophaadhuma isheetti isheen kun lo'aa jedhamteetu waamamti jechuudha kunoo lo'aa gabaabaadha salphaatti isinii gala jeetana mana lo'aadha kun amma osoo jechattiin ijaarree akkamitti ijaarra barsiisanaan hin jettore maalirraa eegda ilaali kuni baalwaa maarii dharee abbaa sagalee dachaa dirib dimtsi maaliif jedhame amma kun afaan oromoo keessatti kuni luudha miti sagalee gabaabaa kunoo luun kana isaa dhufe kana dura waa meeqa jira la kan jedhu jira kana dura jechuukooti la kan jedhu jira le kan jedhu jira li kan jedhu jira haala kanaan samboo demmoo lo kan jedhu jira miire kunoo la le li lo lu achi keessaa nuti maal fudhanne ishii lu jettu kana fudhanne
lu'aa jechuudhaaf jechuu kooti. Asitti immoo waan hin jira. Waanoo sagalee miti afaan Oromoo keessatti sagaleedha. Mee akkamitti as kottaa wajjin ilaalla ammas. Waa, wee, wii jenna. Woo, wuu jenna miti. Maarree lu kan jedhu sagalee tokko kan amma bifa isaa diimatti deebisuun sagalee tokkodha. Waan sagalee tokkodha. Lu sagalee gabaabaa. Waa sagalee dheeraa. Lu'aa akka waan jecha tokko ta'etti garuu jecha tokko jecha hiika qabu waan nuun kenneef afaan Amaaraa keessatti iyyuu kunumti akkas yoo goone jecha hiika qabu miti. Garuu maali? Sagalee dachaadha jenna. Sagalee lama walirratti. Kanatu ishee kanaan bakka bu'aa jechuudha. Isuma kana yoon diimaa jiru kana afaan Amaaraatiin yoon bakka isinii buuse luun kanadha silaa'u waan kanadha. Kunooti. Lu'aa. Luuma kanaa wayisaa fiddanaa haaraadha wayitti immoo gubbaa sana bahe ilaali yoo bakka kana geenye waa'een isaa jechuu kooti. Warra haahuu fixee iddoo kana geefen kana dubbachaa jiru kan kana baana jechuudha. Tole. Kana haala kanaan ilaaltu. Kanaaf dabalataan jechuudha osoo ijaarree amma afaan Amaaraa kana keessatti issaa maxxaachisoo jennee isa kana barreessitee kaateeti su'aa kana suu barreessitee suu kana barreessitee waa barreessuu miti seerichi kan si eeyyamu. Iswaa jedha kun dhugaadha kun. Suwaa jedha. Garuu afaan Amaaraa keessatti akkatti barreessuun sirrii miti. Sirrii mitiin sirrii mitiidha. Kanaaf maal goonaree iswaa jennee barreessuudhaaf akkam goona? Swaa kun akkasitti barreessinaa. Yeroo tokko jettee kaateet swaa kunoo. Milisha jala murta. Swaan tun eessa jirtire? Kunoo as. Swaa bira nan geessitani? Kunoo as. Amma guutuu kanaa yoo dubbisne akkamitti dubbisna ree? Lo'aa, swaa, lo'aa, mwaa, swaa, ro'aa, shwaa, kwaa, bwaa, twaa, chwaa, noa, nyoa, hua, kwa, dwa, zwa, jwa, jwa, gwa, twa, chwa, swa, fwa. Fwa bile shwai. Fwaan kana gaa fwaa bahi jettamate fasittaa tolu yeroo afaan Oromootiin fwaa bahi afaan Amaaraatiin fwaa bahi jenna fwaa bal jenna miti fwaan kanuma bakka dhumate. Kanaaf jarreen kun maal inni fidela tokko kan sagalee lama bakka bu'u jechuudha. Afaan Oromoo faallaa kanaa qubee lama sagalee tokko bakka bu'u. Haala kanaan hubadhaa. Sagalee jara kana fayyadamnee jechoota muraasa ijaareen isin gaggeessaa. Isin immoo gaaffii naa barreessitu jechuudha asirratti. Eeshi maal jedheen ture amma? Iswaa jedheen ture gabaabadhumatti iswaa. Du'aan mwaach jedhama miti. Mwaach asitti chi bira naa goota. Mwaach. Xwaa biroo fana addaa jenna miti. Xwaa akkasitti barreeffama. Xwaa jenna. Fwaa bahi. Fwaa jenna. Fwaabal atti canaanaq. Haala kanaan barreessinaa. Baay'ee dhagaa. Ankwaakwaa. Rurukutee jechuudha gaa. Kwaa lamatti deebitaa. Kwaa. Ankwaakwaa. Kwaankwaa jenna miti. Afaan maa jedhama afaan Amaaraatiin. Kwaankwaa jedhama. Kwaa tana kwaa kwaan kwaa. Kwaan kwaa jedha.
ይሄኛውን በአማርኛ ደግሜ ላስረዳ ለማስረዳት ለሞክር እነዚህ ባለ ድርብ ድምጽ ፊደላት እስንሞ ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገትና ሼር ጎቹ እንደገትና ከነረቲ ጋፌው ቀባተና በሬሳ አፋን አማራት ነው በቺሱ እንደማ ባለ ድርብ ድምጽ ፊደላት የሚባሉት ፊደላት በብዛታቸው 22 ናቸው ሏ የምትባለው ለምሳሌ ከወሰድን ብቻዋን ሉና ዋ የሚል ሆሄን ወይ ደግሞ ድምጽ በራሷ ውስጥ አላት ማለት ነው ሏ ለምሳሌ በኦሮምኛ እንደዚህ ነው የምንጽፈው ሉና ዋ ነው አይደል በአማርኛ ሉዋ ይሄ ነው ሉ ለሉ ብለን በአማርኛ ተራ የሰሌዳው ላይ ስናነብ ለሉ ሊላ ለሌሏ ምንለው በገበታው ሉ ከዛ መጣች ዋ ደግሞ ወውዊ ዋ አራተኛ ለምትገኘው ነች ስለዚህ ዋ ሉና ዋ ሁለት ሆሄያት ናቸው ብቻዋን እቺ ሏ ይሄን ትሸከማለች ማለት ነው ሁለቱን ድምጽ ለዛ ነው ድርብ ድምጽ ስለሆነ ይሄ ብቻውን ባለ ድርብ ድምጽ የሚባሉት ሏ ሟ ሷ ሯ ሿ ቋ ቧ ቷ ቿ ኗ ኟ ኋ ኳ ዷ ዟ ዣ ጇ ጓ ጧ ጯ ጿ ፏ እንላለን ይሄኛውን በዚህ መልክ ነው የምታነቡት ማንበብ የምትችሉት ይሄንን ነው ከዛ ቀላል ነው ምንም ይሄ ልክ ቢሆኑ እንኳን ሉናዋ ባሏ ብለሽ ለመጻፍ ከፈለግሽ ባና እቺኛዋ ሏ ነው የምትጠቀሚው እንጂ ወይ የምትጠቀመው እንጂ ይሄኛውን አትችልም ማለት ነው ከዚህ አስወግደን ይሄኛውን ላንሳና ላሳያችሁ ባ ብለሽ ሉ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ዋ ማስቀመጥ አይቻልም ልክ ነው ሲነበብ ይላል ግን በአማርኛ አይፈቀድም ይሄኛው ባሏ ለማለት ሏን በዚህ መልክ ነው የምንጽፈው ማለት ነው ለዛ ነው ድርብ ድምጽ የአፋን ኦሮሞ ቢሆን ቁቤ ደቻ የሚባለው ቁቤው ነው ወይ ደግሞ ፊደሉ ነው ድርብ የሚሆነው ሁለት የተለያዩ ቁቤዎች አንድ ላይ ሆኖ አንድ ድምጽን ይፈጥራሉ ይሄ ግን አንድ ብቻውን ሁለት ድምጽ ያወጣል ማለት ነው ይሄንን በማጥናት እዚህ ጋር ኮሜንት አስቀምጡልኝ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጣለው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጊዜያችሁ የተባረከ ይሁን መልካም ጊዜ